Fayyaar kafuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessa keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka faana turtan kabajaan isin affeera. Mata duree keenya jalqabaatiin godina Harargee Lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaa PP'n wal haleeluun isaanii dhagahamee jira. Wanta qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota mana hidhaatii baasuun ajjeesuun himame. Eessattii fi akkamitti wanta jedhus kan isin biraan geenyu ta'a. Godina Shawaa Kaabaatti dargaggoonni 4 qaamota nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuunis dhagahamee jira. Odeeffannoo arganne irraa qindeeffannee isin biraan geenya. Gamtaan Afrikaa naannoo Tigraayiif doolaara miliyoona 1 ramaduu isaa dhageenye jirra. Sababni isaa maaliif akka ta'e isin biraan geenya. Lammiileen Itoophiyaa garee humna dafee qaqqabaa gargaaruun na waraanaa jirti jechuun Sudaan himatte. Kabajamtoota daawwattoota keenya kunneen odeessaalee keenya guyyaa har'aa turani. Qopheessee kan isin biraan ga'u ana Bunnoo Waabekooti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Godina Harargee Lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa wal haleeluun isaanii dhagahamee jira. Wal waraansi mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiran kun kan durii caalaa dachee Oromiyaa guutummaa keessatti babal'atee jira. Akka odeessaaleen keenya godinaalee Oromiyaa kallattii hundarraa nuuf ifoomsanitti wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi halkaniif guyyaa sa'a takkaafillee utoo adda adda hin citin bakkoota garaagaraatti geggeeffamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf waggoottan 5 darbaniif hojii isaa godhatee kan hojjetaa ture. Karoora isaa kun irkaa diigamuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo kan durii caalaa daran jabaatee babal'atee haala rakkisaa fi walxaxaa itti taasisee jira. Mootummaan Itoophiyaa ilaalcha gadi aanaa waraana kanaaf qabu waggoota 5 darbaniif maqoota adda addaa itti baasuudhaan shiftaa, nama saamaa, nama ajjeesaa, shanee, warra karoora hin qabne, warra yaada hin qabne jechuudhaan oduu fi holola isaa afarsaa tureera. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo haleelliiwwan mootummaan Itoophiyaa isa irratti bane kana ofirraa qolachuudhaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota isaa leenjisuudhaan ramadee dacheewwan godinaalee fi gandoota Oromoon qabdu hundumaa keessatti loltoota isaa bobbaasee jira. Kanumaanis waraanni mootummaa PP bakkoota hundumaa qaqqabuudhaan waraana kana to'achuuf dadhabee jira. Haa ta'u malee egaa Hararri Taanzaaniyaatti adeemaa ture gufate booda mootummaan Itoophiyaa kallattiiwwan lolaa isaa babal'isuudhaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwatuuf sochii eegaluun isaanii yaadatama. Kanaanis kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti wal waraansi kun adeemsifamaa jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa fi har'aattis godina Harargee Lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaa PP wal haleeluun isaanii himame. Godina Harargee Lixaatti aanaa Ciroo ganda Heexxoo jedhamutti loltoonni mootummaa PP sakatta'insaaf hoggaa gara bosonaa deeman loltoonni waraana bilisummaa Oromoo dafanii bakka qabachuudhaan haleelanii jiru. Haleelaa loltoonni waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwatan kanarraa bayyanachuu kan dadhaban loltoonni PP isaan keessaa namoonni 20 hoggaa du'an namoonni 13 immoo madaa'aniiti jiru. Loltoonni PP waraana isaa madaa'ee kana gatee baduudhaan gara magaalaa Cirootti ol deebi'ee jira. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa sakatta'insaaf yeroo garaagaraatti gara bosonaa deeman ala hin beekamnee fi qindaa'een lolli isaanii irratti banama. Kanaanis loltoonni mootummaa Itoophiyaa kun bayyanachuu dadhabuudhaan hedduun isaanii du'aan harca'aa jiru. Kanneen madaa'anis bakkeetti gatamuudhaan loltoonni mootummaa Itoophiyaa yaakotti na baasii jedhu. Gama biraatiin godina Gujii Lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo ganama har'aa haleellaa loltoota mootummaa Itoophiyaa irratti raawwateen loltoota hedduu jalaa adabeeti jira. Godina Gujiitti wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromootti eegale guyyaa sadaffaa isaati. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kanas waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa sakatta'insaaf deemaa turan irratti tarkaanfii fudhateen namoota hedduu ajjeesee hedduu isaanis madeessee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya bal'ina gabaasa kanaa akka arganneen isin biraan geenya. Qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota nagaa mana hidhaatii baasuun ajjeesan. Godina Arsii Ba'aa aanaa Martii keessatti namoota hidhaarra turan qaamoleen nageenyaa mootummaa mana hidhaatii baasuun ajjeesanii jiru. Qaamoleen mootummaa Itoophiyaa torban darbe keessa waraana bilisummaa Oromootiin tarkaanfiin irratti fudhatame jechuun qaaloo kan qabatan hoggaa ta'u aaribainsaaf akka isaanii mijatutti namoota hidhamanii hidhaarra jiran hidhaadhaa baasuun ajjeesaatii jiru. Haaluma kanaan magaalaa Abboomaa keessatti namoota 4 hidhaarra turan
mana hidhaatti baasuun qaamoleen nageenyaa mootummaa ajjeesanii jiru. Qaamoleen mootummaa kunneen dargaggoota hidhamanii hidhaarra turan guyyoota muraasa dura qabanii hidhuudhaan mana hidhaatti dararaa jiraachuu isaanii gabaasnee turre. Haaluma kanaan qaamoleen nageenyaa mootummaa kunneen namoota hidhaatti dararamaa turan mana hidhaa keessaa baasuudhaan ajjeeseeti jira. Namoonni ajjeefaman kun maqaa isaanii kan arganne muraasni Gosaa Jaambaa, Muraat Jamaa kanneen jedhamudha. Haa ta'u malee namoota ajjeefaman lamaan maqaa isaanii hin argatiin afnee jirra. Arsii Baatti dararaan qaamolee mootummaatiin raawwatamaa jiran kan durii caalaa itti jabaatee itti fufee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromootu haleellaa irratti raawwate jechuun haaloo qabatti namoota meeshaa maleeyyii irratti raawwataatii jira. Torbanoota kana keessa godinaalee Arsii keessatti namoonni nagaan ajjeefaman gara nama 21 ta'uu isaaniiti. Godinichatti namoonni nagaan mana amantaa keessaa baafamuun, mana hidhaa keessaa baafamuun akkasumas daandiirraa qabamuun ajjeefamaa jiru. Maturee keenya itti aanuun Shawaa Kaabaatti dargaggoonni 4 qaamota nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu odeeffannee jirra. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Shanootti qaamoleen nageenyaa mootummaa dargaggoota nagaa 4 daandiirraa qabuun ajjeesaniitii jiru. Qaamoleen nageenyaa mootummaa bakka deeman hundumaatti waraana bilisummaa Oromoo baqachuudhaan uummata meeshaa maleeyyii irratti irree isaanii ol kaafataatii jiru. Tooftaa lolaa fi muuxannoo waraanaa qabanitti fayyadamanii waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuun utuu isaanii irra jiru. Loltoota bilisummaa Oromoo baqachuudhaan namoota nagaa irratti harka isaanii ol kaafataa jiru. Haaluma kanaan godina Shawaa Kaabaa aanaa Shanoo keessatti dargaggoota nagaa hojii mataa isaanii irratti bobba'anii jiran qabanii hidhuudhaan dararaa cimaa eega irratti raawwatanii booda ajjeesaniitii jiru. Dargaggoota qabamanii ajjeefaman keessaa dargaggeessi maqaan isaa Roobaa jedhamu kun hojjete bulaa fi mana maxxansaa qabudha. Qaamoleen mootummaa nageenyaa kun dargaggoota kanneen erga ajjeesanii booda meeshaawwan waraanaa garaagaraa reeffa isaanii irra kaa'uudhaan loltoota waraana bilisummaa Oromoo erga fakkeessanii booda bakka dhaloota dargaggoota ajjeefamanii kanaa deemuun hawaasa nagaa ittiin doorsisaatii jiru. Dargaggooti nagaa kunneen waraana mootummaatiin ajjeefamanii qaamoleen mootummaa dabalataanis maqaa isaaniitiin daldalaatii jiru. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa adabaa fi naamusa waraanaa hin qabne namoota nagaa ajjeesuudhaan diraamaa garaagaraa irratti dalagaatii jiru. Nama nagaa manaa qabanii ajjeesuudhaan shaneena jechuun reeffa isaa irratti meeshaalee waraanaa hidhuudhaan namoota nagaa ittiin doorsisaatii jiru. Gamtaan Afrikaa naannoo Tigraayiif doolaara miiliyoona 1 ramaduusaa dhageenyetti jirra. Gamtaan Afrikaa teessoo isaa Itoophiyaa godhate wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi gareelee Tigraay gidduutti adeemaa ture erga tasgabbaa'ee booda haala jireenya naannichaa keessatti raawwataa jiru gamaggameetii jira. Haaluma kanaan gamtichi haala nageenya Tigraay fi waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin qaban erga ilaalee booda raawwiin nageenyichaaf mallattaa'e guutummaan guutuutti akka hojiirra hin oolle mirkaneeffadheera jedheera. Naannicha keessatti ammayyuu nageenya hin jiru. Loltoonni Eertiraa ammallee dachee Tigraay keessa jiru. Waliigalteen mootummaa federaalaa wajjin mallattaa'e dhibbatti hojiirra hin oolle akkasumas lammiileen naannichatti argaman hojii dhabdummaadhaan dararamaa jiru jedhee jira. Gamtaan Afrikaa kun qaamoleen lamaan jechuunis mootummaan naannoo Tigraay fi mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Afrikaa kibbaatti mallatteessan daddaffiin hojiirra akka oolchan akeekkachiisee jira. Akka gamtaan kun jedhetti naannoon Tigraay deebifamee ijaaramuudhaaf baajata guddaa isa barbaachisa jechuun jireenya hawaasa dinagdee naannichaa eegga to'atee booda doolaara miiliyoona 1 ramadeefii jira. Mootummaan naannoo Tigraay waliigalteen Piriitooriyaatti mallattaa'e akka hin milkoomneef mootummaan federaalaa na danqaa jira hoggaa jedhu. Mootummaan federaalaa immoo hooggantoonni naannoo Tigraay wal qooduudhaan waliigalteen Piriitooriyaatti mallattaa'e akka hojiirra hin oolleef gufuunatti ta'anii jiru jechuun lamaanuu walimataa jiru. Lammiileen Itoophiyaa garee humna dafee qaqqabaa gargaaruun na waraanaa jirti jechuun mootummaan Sudaan himate. Akka jecha hoogganaa waraana Sudaan Abdul Fattah al-Buraanitti lammiileen Itoophiyaa kaampiiwwan baqattootaa garaagaraa keessa jiran kaambicha keessaa bahuudhaan garee humna dafee qaqqabaatti makamuudhaan na waraanaa jiru jedhe. Lammiileen Itoophiyaa hedduun isaanii garee humna dafee qaqqabaatti makamuudhaan meeshaawwan garaagaraa fayyadamuudhaan garicha gargaaraa jiru jedhe. Keessumaa dhukaastonni meeshaa sinaayiper jedhamu lammiilee Itoophiyaati. Kanaafuu biyya kiyya keessatti nageenya ariifataa fiduudhaaf danqameen jira jedheera. Mootummaan Sudaan itti dabalee lammiileen Sudaan kibbaas hoogganaa garee falmataa yookaan humna dafee qaqqabaa ta'uudhaan na waraanaa jiru jechuun simatee jira. Mootummaan Sudaan lammiilee Itoophiyaa fi lammiilee Sudaan kibbaa hoggaa himatu mootummaa Eertiraatiin immoo abbaa Afrikaa jechuun jajeetii jira. Akka jecha mootummaa Sudaanitti mootummaan Isaayyaas Afwerqii nama jaalala Afrikummaa qabuu fi lammiilee Afrikaatiif nama yaada gaarii qabudha jedhee jira. Hoogganaan waraana Sudaan Abdul Fattah al-Buraan torbanoota darbe keessa gara Itoophiyaa fi
Eertiraa imaluun isaanii beekama. Walwaraansi Sudaan keessatti geggeeffamaa jiru ammallee kan itti fufee jiru waggaa ta'u magaalaan Kaartuum bakka utaalcha gareelee lamaanii kanaa ta'etti jira. Keessumaa gareen waraana Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamu magaalawwan gurguddoo irratti aleellaa xiyyaaraa raawwateen jireenya lammiilee Sudaan barbadeessee jira. Hayyani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessi keenya kan guyyaa har'aaf qabanne kan hangasii ture. Qopheessee kan isin biraan ga'e ana Buunaa Waabeekooti. Isinis yeroo hundumaa odeessi keenya akka isin bira ga'uuf toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe, share, like gochuun deeggarsa keessan nuuf arjoomaa isiniin jenna. Akkasumas yaadaaf gaaffii yoo qabaattan karaa iimeela keenya gullalleemiidiyaa@gmail.com ergaa keessan yookaan gaaffii qabdan nu biraan ga'uu ni dandeessu. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma.